Bitootessa kudha afur 2026 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kanaa isinitti himna haga xumuraatti nu daawwadha. KFO'n filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaarraa maaliif akka of qusate tarreesse. Koongireensiin Federaalaa Oromoo KFO'n filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaarratti guutummaatti hirmaachuu dhiisuu ilaalchisee murtii dabarseera. Kanaafis gaaffilee qeeqxota jaarsaa fi yaadota hawaasaarraa gama adda addaatiin ka'aa jiraniif hubannoo uumuu fi ibsa ifaate armaan gadii dhiyeesseera. Koreen giddugaleessaa KFO walgahii atattamaa 3/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Finfinneetti geggeesseen haala qabatamaa biyyattii itti gaafatamummaa uummataa fi naamusa sirnawaa qabu irratti hundaa'uun hirmaannaa filannoo marsaa torbaffaa ilaalchisee murtii seena qabeessa dabarsee jira. KFO'n filannoo kanarraa humna guutuun hirmaachuurraa of qusachuuf sababoota ijoo ta'an akka armaan gadiitti tarreesseera. Tokko, yaaliiwwan nageenyaa fi haaldureewwan nuti dhiyeessine fudhatama dhabuusaa. KFO'n filannichi osoo hin gahin dura rakkoo nageenyaa biyyattii furuuf paartilee siyaasaa fi mootummaa waliin irra deddeebiin yaalii taasisaa tureera. Akka ibsa isaa kanaatti marii adda bilisummaa Oromoo ABO waliin taasifame KFO fi ABO'n wal duraa duubaan kora waliin geggeessuun ibsa waloo baasanii turan. Ibsa sanaanis waraanni dhaabbatee mariin hunda galeessi akka taasifamu, olaantummaan seeraa akka kabajamu, akkasumas qaamolee hidhatanii Oromiyaa keessa socho'an waliin mariin akka jalqabamu mootummaaf waamicha dhiyeessanii turan. Mootummaan garuu nagaa waaraa fiduuf kutannoo dhabuun waamicha kana gurra cufatee darbeeraa jedha KFO'n. Sadaasa 2025 paartileen morkattootaa waliin ta'uun filannoo bilisaa fi haqa qabeessa geggeessuuf haaldureewwan guutamuu qaban mootummaaf dhiyeessaniiru. Kanneen keessaa marii siyaasaa hunda galeessa jalqabuu, walitti bu'iinsii fi waraanni Oromiyaa, Amaaraa, Tigraay fi naannolee biroo keessatti hatattamaan akka dhaabbatu, hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman, dirreen siyaasaa akka banamu, akkasumas walabummaan dhaabbilee dimokiraasii, boordii filannoo, humna tikaa, raayyaa ittisaa akka mirkanaa'u ifatti gaafanneerra jedha KFO'n. Haaloti sunneen hundi osoo hin guutamin filannoo geggeeffamu diraamaa dimokiraasii fi fakkeessii malee homaa faayidaa akka hin qabne KFO'n gadi jabeessee amanaa jedha ibsi KFO'n baase. 2. Rakkoo nageenyaa fi ulfina lubbuu lammiilee. Sodaan guddaa KFO sodaa nageenyaati. Biyya nageenya lammiilee hin eegne kan nagaan ba'anii galuun rakkisaa ta'e keessatti filannoo geggeessuun abjuudha. Kutaalee biyyattii hedduu keessattuu Oromiyaa giddugaleessa haga lixaatti, Amaaraa fi Tigraay keessatti nageenyi waaraa dhabameera. Biyyi guyyaa guyyaan lubbuun lammiilee qulqulluu harca'u keessatti bakka ajjeechaan abbootii gadaa Karrayyuu fi Jaalbattee Urgeessaa raawwatame haqni hin argamnetti filannoo geggeessuun diraamaa sobaatii jedha KFO'n. Qaamni mootummaayyuu waraanaan eegamee bakka socho'utti KFO'n dhiiga lammiilee fi miseensota isaatiin kumaara siyaasaa hin taphatu. 3. Boordii filannoo eeguu fi paartilee ilaalchisee. Akkuma beekamu KFO fi ABO'n sababa hooggantoonni isaanii hidhamaniif filannoo marsaa 6ffaa bara 2021 irratti hin hirmaanne. Seera boordiin filannoo biyyaalessaa keessatti paartiin marsaa 2ffaa walitti aansaan filannoo hin hirmaanne galmee irraa ni haqama. KFO'n sirna seeraa kana eeguuf akka hin haqamneef qofa naannolee akka Finfinnee, Dirree Dhawaa fi Harar keessatti bakka bu'oota muraasa nama 2 yookaan 3 dhiyeessuuf murteesseera. Kun garuu paarlaamaa keessatti sagalee 2 yookaan 3 seenuuf osoo hin taane eeyyama paartichaa tursiisuuf qofadha jedha ibsi kun. Diraamicha keessatti sagalee uummataatiin taphachuu fi uummata keenya tuffachiisuu hin barbaannu jedha KFO'n. 4. Dirree siyaasaa fi walabummaa miidiyaa. Bara kana dirreen siyaasaa guutummaatti cufameera jedha KFO'n. Miseensotni fi hooggantoonni keenya aanaalee fi gandoota hedduu keessatti haga yoonaatti hidhamanii jiru. Waajjiraaleen keenya cufamaniiru. Gama biraatiin miidiyaaleen walabaa kan akka Addis Istaandardii fi DW ugguramaa fi gaazexeessitoonni sababa malee hidhamaa jiru. Biyya walabummaan pireesii fi dirreen dorgommii hin jirretti balbala cufatanii filannoo tolfachuu tapha qofaa jedha KFO'n. KFO'n deebii yaadotaa fi qeeqota gama adda addaatiin ka'aniifis deebii laateera. Keessattuu gaaffii bara wayyaanee maaliif hirmaattan jedhuuf dhugaan jiru bara sana dirreen siyaasaa akkuma har'aa kana guutummaatti hin cufamne ture. Namni nagaan ba'ee gala. Guyyaa tokko Baalee Roobee haga Moyaaleetti deemanii duula filannoo geggeessuun ni danda'ama ture jedha KFO'n. Har'a garuu sochiin kun guutummaatti danqameera jedha. Kanaafuu murtiin keenya dirree siyaasaa bilisaa barbaaduu irratti kan hundaa'edha jechuun ibsa KFO'n. Qabsoon wareegama gaafata warra jedhaniif KFO'n ammas deebii gaaffii hawaasarraa ka'eef deebii yeroo deebisutti KFO'n qabsoo karaa nagaatti jechuun aarsaa barbaachisu hedduu kaffalaa tureera, ammas kaffalaa jira. Qabsaa'ota buleeyyii umurii isaanii guutuu uummata kanaaf jecha aarsaa kaffalaniif paartii ijaaramedha.
haa ta'u malee jedha ammas kaafaa'uun filannoon haala nageenyaa fi siyaasaa hin mijanne keessatti hirmaachuun lubbuu uummataa fi miseensota gatii malee gaaga'uu hin barbaannu. Lubbuu uummataa fi miseensota gatii malee gaaga'uu hin barbaannu jedha kaafaa'uun. Kaafaa'uun dhiiga uummataatiin hin daldalu jechuun itti dabaluun yaadasaa ibse. Hirmaannaa paartilee biroo ilaalchisee dhaabbileen siyaasaa biroo hirmaachuu murteessuun mirga isaaniiti. Kaafaa'uun garuu kaayyoo fi ilaalcha siyaasaa mataa isaa qaba. Hunda caalaa nageenya lammiilee fi biyyattiitu nu yaaddessaa jechuun gabaaseera. Dhumarratti jedha kaafaa'uun filannoon dhugaa biyya nageenyaa fi tasgabbii dhabde keessatti hin geggeeffamu. Furmaanni dhugaan marii hunda hammateen nagaa waaraa buusuun qofa argama jedhe kaafaa'uun. Argama jedhee amanaa jedha kaafaa'uun. Murteen filannoo irraa of qusachuun nagaa fi tasgabbii lammiilee eeguuf, dhiiga uummata nagaa irraa of qusachuu fi dirree siyaasaa bilisa barbaaduuf kan taasifamedha jechuun kaafaa'uun ibsa isaa fi yaada uummatarraa isaaf dhiyaateef deebii kenneera.